Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kama oltan jirtu fayya wayya baga jiraatanii baga nagaan ooltanii kan nagaan ooshegaa nagaan waa bushu jennaa baga jiraatanii. Egaa rabbi nagaan nu haa yaaddatu. Ummata keenyas rabbi nagaa godhu nagallee sinaa godhu. Jireenyi yeroo ammaa keessa jiru kun akkaan ulfaataadha. Gadadoo hamaa keessa galee jira uummanni keenya ka biyya alaatis ka biyya naatis. Egaa hundaafuu rabbiin furmaata nu haa fidu. Kan namaa fidu rabbi, kan nama razzaquus rabbi, kan rakkoo fidus isuma. Rabbi nagaa haa fidu, rabbi nagaa nu haa godhu, nageenya haa baay'atu. Waan jechuu barbaades uummata keenya kan barana manni irraa gubatee qabeenya isaanii barbadaa'ee waan isaan keessa jiranii fi jiruu isaanitti jiran hoggaa ilaalan waan akkaan nama gaddisiisu. Uummanni immoo inni biyya alaa jirus kan isaanii toluu danda'uu fi kan isaan fayyaduu danda'us akkuma gadamsaa hidda mukaa jalatti jiraataa jira jechuu halkanii guyyaadha. Biyya oowwaan jenne biyya qabbanaa hin jenne gadamsa ta'ee jiraatatti jira. Yeroo ilmi namaa biyyaas biyya alaatis gadamsa ta'ee jiraatu kana keessa jirra. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ummata Oromoodha biyya hundarra jirtan kan waraabni kun isin bira ga'e manni keenya kun kan haxaayirraa ganda isaarraa buqqa'ee kunoo bosona kana keessa jiraatu jira. Manni kun midhaan guddaa irra ga'uu jira. Tokkoffaa manaa bahe lammataa immoo kunoo bosona kana keessa bokkeen itti roobuu jira. Maatii isaa wajjin rakkatu jira. Uummata kana egaa kunoo akka ilaaltan kanatti tun qe'ee tokko gama san millannees gama sanitti qe'een tokko jira. Achis kanaa dhannee waraabna. Kanaa gadiis manni keenya jijjira. Harree uummata kana egaa waan dandeessan gargaarsa godhaafii jenna. Kanaafuu Oromoon bal'aa maddii lammanii waa'ee kana osoo irra darbuu dhabee yaada kana islaa mala akkatti argamuuf tattaaffannaa godhe silaa hedduu gaariidha. Egaa garuu uummanni nama gargaaruu fi nama dirmatuu fi sabaaf dirmannaa baay'essu akkaan gumaachallee saba isaa biraan dhaabbachaa ture har'a gadamsa ta'ee mul'ataa jira. Rabbi gadamsummaarraa nama nu haa godhu. Ka biyyaatis gadamsa ta'ee uummanni nagaan jireenya ofii kassabatee qonna qotatee sa'aatiffatee horee bulaa ta'ee nagaan jiraataa ture amma harka maratee muka jala taa'u jira jechuudha. Akka nama jaldoo eeguutti muka jala taa'utti jira. Subhaanallah. Egaa wanni godhan hin jiru waan rabbiin namaa fide tokko hamdimaan xumuranii. Haa ta'uti uummanni Oromoo bal'aa maddiin lamman biyya addunyaa kanarra jirtan warri manatti galtanii mana keessan firaashirra uffattanii rafaa jirtan Oromoo ka keessanii kan muka jala rafaa jiru yaaddatuun dagatina jechuu barbaadeeti. Warri immoo mana galtee nagaan bilcheeffattee nyaataa jirtu mana owwaa kee jirtu Oromoo ala jiruun dagatinii sin jechuun barbaada. Dhiifama bilbilan irraa bu'eeti. Egaa Oromoo rakkoo kana keessa jiru callisanii ilaaluun ni ulfaattii. Warra amma dura gargaaree isaa galatoomuu galanni keessa bilisummaa ta'u garuu gargaarsi xumuramee uummata Oromoo biraa duraanuu waan hin dhaabbanne rakkoon kanaafuu gargaarsi dhaabbatee lakki galmaan gaame wanni jennu hin jiru. Rakkinichaatuun ulfaataa waan ta'eef baay'ina waan qabuuf waan furamuu hin danda'amne. Kanaafuu hanga tokko Oromoon waan kanarraa alaa fi keessan hirmaatuudha qabaa. Ulamaa'iin khutbaa godhaa jirtan wanni kun lillaahi akka ta'e silaa ni beektanii hirmaatuun dagatinaa dubbachuun dagatinaa jechuu barbaadeeti. Warri biyya alaatis biyya jireenyi keessan siniin mijjatee jiraataa jirtan hundi keessanuu waan kanarraa akka dubbattan silaa warri jireenya ofiifuu gadamsa isa godhanii jira kun egaa
ofiifuu gargaarsa biraa barbaada rabbi irraayis ilma namarraayis. Kanaafuu warroonni waan kana xiqqooma takka rabbiin siniif laaffise hin jallisinaa jechuu barbaadeeti. Obboleessi keenya kan kara deeman yeroo hunda Oromoo Walloo dhaqee daawwataa ture gaafa rakkootis gaafa guyyaan nagaatis kan Oromoo irra deemee daawwataa ture waan inni keessa deemee sin agarsiisaa jiru Facebook irratti gadhiisaa jiru argaa jirtanii walumaan argaa jirra. Kanaafuu hanga dandeessan gargaarsi Oromoo Wallootiif gahaan godhame hin jiru. Uummanni ala jira. Ganni bokkeenyi dhufee roobuudhaaf deemaa jira. Bokkeenyi roobe kun immoo ilmoo namaa ala teessee muka jalatti daa'ima wajjin jiru kanaaf hangam dararaa fida hangam rakkoo fida jedhee namu bakka jiru itti yaaduudha qaba jechuu barbaadeeti. Oromoon bal'aan kan biyya keessaatis kan biyya alaatis waan kana ilaalcha gootanii irratti hirmaattanii akka Oromoo Wallootiif furmaata fiddan kabajaa isin gaafanna. Irra deddeebinee ammallee waan nuun callisiifne waan ta'eef egaa gama kaaniin sa'aafuu gama silaa warra biyya bulchuun sa'aafuu aanaa tokko tokko ganda tokko tokko keessatti bokkeenyi hin dhayinii yeroo koo ganna waan ta'eef jedhanii qorqorroon kennamaa fi simmintoo kennamaa fi jira. Egaa silaa abbaa ilmaaniitiif utuu qorqorroo 10 fi simmintoo bakka sa'a sana kennan nama tokko kennanii namni mataa jala qaqqabata. Muka walii qabee namni muka walii qabeeti wa'aa gubbaa kaahee jala taa'ee jiraatutti jira. Egaa wanni irra ciisan rakkoo bakki ciisan rakkoo wanni jalatti aduuba fi rooba baqatan rakkoo wanni nyaatan rakkoo. Kan ammoo uummanni Walloo amma dura kadhatee isin beeku rakkatee isin beeku bara 77 keessa bichaa dhageenye suni gaa darbe. Eega sana asitti uummanni kun nagaan horsee bulaa ta'ee kan biyya alaatis ammoo nagaan bakka rakkoon jirtu hunda furee gargaaraa ture. Warri inni biyya alaa jirus ammoo silaa yeroo ammaa kana rakkinicha walumaanuu quba qabnaa hanga deemaa jiruu fi waan hojjetamaa jiru. Kana wanni jennu hin jiru warra hafe rabbiin dallaa khayritti ajaaru. Warroota uummata keenya dhaabbataa turan uummata keenya gargaaraa turan dirmachuudhaan beekaman hunda rakkoon irra gahaa jira jechuu warra biyya alaa keessa gara biyya akka galan godhamanii jiranii. Kanaafuu warra tola oolu rabbiin tolatti haa oolu warri rabbi nagaa godhu uummanni Oromoo bal'aan waan Oromoo Walloo keessa jiru ijaanis arguu dandeessanii qaamaan hidhattanii arguu dandeessanii miidiyaa irratti ilaaluu dandeessanii warri gargaarsa Oromoo bakka buutanii fuutaniis ammoo akka galmaan geessan kabajaa isin gaafanna. Kan isin harka ga'e Oromoodhaaf akka galmaan geessan amaanaa uummata fayyaataa jiraadhaa. Kan hin dhaamus kanuma har'aaf boruus irra deddeebinee wanni dubbannu waan uummanni keenya keessa jiru kana irraa callisuu hin dandeenyu. Isa biyya alaatis isa biyya keessattis hanga dandeettii keenya inuma dubbanna. Garuu waan dubbanne rabbi kaffiree haa godhu fayyaa nuti jiraadhaa bultii gaarii jenna. Assalaamu alaikum.